baga nagaan gara daandii milkaa'inaatti dhufte. Egaa daandii milkaa'inaarra waliin imala jalqabnee jirra jechuudha. Subscribe, like, comment gochuudhaan itti fufnee waliin baranna, wal barsiisna, waan beeknu waliif qoonna, wal bira dhaabbanna. Kanaaf like, comment, subscribe gochuu hin dagatiin. Egaa har'a tooftaa ittiin ilaalcha gaarii horannu waliin ilaalla. Wanta jireenya keenya keessatti nu mudatu kamiyyuu caalaa ilaalcha nuti wantichaaf qabnutu milkaa'ina yookaan kufaatii keenya murteessa jedha hayyuun beekamaan Noormaan Viinsaant Piil jedhama. Yeroo ijoollummaa keenyaa ilaalcha bara baraan jireenya keenya irratti dhiibbaa godhu horanna. Erga dhalannee booda ilaalcha gaarii horachaa guddachuun ni danda'ama. Yoo amalaati uumamaan fudhattee dhalattuu fi ilaalchaati erga dhalattee booda horattu walitti dabalamanii ilaalcha gaarii siif uumanii wanti si yaaddessu hin jiru. Garuu beekaa yookaan utuu hin beekin ilaalcha badaa yoo horatte, ilaalcha gadhee yoo qabaatte, ilaalcha badaa kana qabattee turuu ni barbaaddaa? Hin barbaadu. Jijjiiruu ni dandeessaa? Eeyyee sirriitti dandeessa. Ilaalcha badaa kana akkuma salphaattoo jijjiiruu ni dandeessaa? Hin dandeessu. Kanaaf maal gochuu qabda ilaalcha badaa kana jijjiiruudhaaf? Isa jijjiiruun barbaachisaadha taanaan maal gochuutu sirra jira? Kana waliin ilaalla jechuudha. Ilaalcha badaa jijjiiruudhaaf sadarkaalee nu fayyadan 8 egaa kutaa kana keessatti isiniif qabadhee dhiyaadheen jira jechuudha. Sadarkaa tokkoffaa irratti jireenya kee keessa waan gaarii barbaadu, qalbiin keessa waan gaarii kana irratti haa xiyyeeffatu. Eeyyee jireenya keenya keessa wantoota gaggaarii hedduutu jira. Wantoota Waaqayyo nuuf taasise, wantoota nuti qabnu baay'eetu jira. Kanaaf ilaalcha gaarii qabaachuudhaaf sadarkaa jalqabaa irratti wantoota gaggaarii qabnu barbaaduudha. Wantoota gaarii Waaqayyo nuuf laate beekuudha. Kanaaf isarratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha jechuudha. Ilaalcha gaarii horachuudhaaf jireenya kee keessa waan gaarii barbaadde irratti xiyyeeffachuu qabda. Amala gaarii namoonni biroon qaban barbaadi malee dogongora yookaan dadhabina isaanii hin barbaadin. Garuu yeroo baay'ee dogongora keenya yookiin kan namoota biroo barbaadna malee cimina keenyaaf kan namoota biroo iddoo hin kenninu. Kun immoo miira keenyaa fi kan namoota biroo waan jeequuf tasgabboofnee galma keenya milkeessuuf hojjechuu hin dandeenyu. Eeyyee akkasiin siin jedha warqee barbaadi. Andiriw Kaarnigee namni jedhamu ijoollummaa isaatti Iskootlaand irraa gara Ameerikaa deeme. Andiriw Kaarnigeen wayita gara Ameerikaa deeme kana hojiiwwan adda ta'an hojjechuu eegale. Dhumarratti garuu dhaabbata sibiilaa guddaa fi beekamaa ta'e Ameerikaa keessatti hundeesse. Bara 1920 keessa namoonni doolaarii miiliyoona 43 ol qaban isaaf hojjechaa turan. Doolaarii miiliyoona 43 yeroo ammaa mataasaa maallaqa guddaa akka ta'e ni beekta. Bara sanatti ammoo hagam baay'ee akka ta'e tilmaamuun salphaadha. Andiriw Kaarnigeen akkamiin namoota waliin hariiroo gaarii akka qabaatu yookaan akkamiin namootatti akka dhiyaatu gaafatamee akkas jechuun deebii kenne. Namoota waliin hariiroo gaarii uumuun warqee lafa keessaa qotanii baasuu waliin wal fakkaata. Warqee lafa keessaa baafachuuf jalqaba biyyoo toonii baay'ee qotuu nu barbaachisa. Garuu wayita biyyoo toonii baay'ee qottu kana warqee baasuu barbaadaa jirta malee biyyoo baasuu barbaaddee miti jedha jechuudha. Yaadni Andiriw Kaarnigee kun dhaamsa baay'ee of keessaa qaba. Yeroo tokko tokko yoo nutti argamuu baateyyuu namaa fi wanta kamiyyuu keessa waan gaariin ni jira. Kanaaf waan gaarii kana argachuuf gadi fageessinee qonnee barbaaduu qabna. Ati yeroo baay'ee waan gaarii moo waan badaa irratti xiyyeeffatta? Yeroo mara warqee barbaaduu irratti xiyyeeffadhu. Waan badaa irratti xiyyeeffatta taanaan dogongora namoota biroo irratti arguu dandeessa. Eeyyee namni dogongora dhabu hin jiru waan ta'eef. Jireenya kee keessattis wantoota badoo hedduu arguu dandeessa. Jireenya keenya keessatti maal argachuu barbaadaa jirra? Biyyoo moo warqee argachuu barbaadaa jirra? Jannata keessatti mataasaa iyyuu namoonni dogongora barbaadan dogongora hedduu arguu danda'u jedhe namni tokko. Tarii inni kun dhugaa ta'uu baatus hagam akka namni dogongora barbaadu dogongora argachuu akka danda'u agarsiisa. Namoonni tokko tokko yeroo hunda waanuma badaa yaadu. Namoonni ilaalcha badaa qaban yeroo mara namoota biroo yookaan wantoota ceepha'u. Namoonni tokko tokko wanta gaariin akkamiyyuu yoo hojjetame ceepha'uun dhiisani. Yeroo hunda waanuma badaa yaadu. Namoonni ilaalcha badaa qaban yeroo mara namoota biroo yookaan wantoota ceepha'u. Namoonni tokko tokko wanta gaariin akkamiyyuu yoo hojjetame ceepha'uun dhiisani. Yeroo mara
mudaa xiqqoo wanti tokko qabu irratti xiyyeeffatu malee faayidaa guddaa wantichi qabu hin ilaalan. Akkasumas dogongora xiqqoo namni tokko dalage irratti xiyyeeffatu malee hojii guddaa namni sun milkeesse hin ilaalan. Namoonni akkanaa hojii fi jireenyi isaanii ceephoon kan guutedha. Namoota akkasii irraa fagaadhu. Atis nama akkasii hin ta'in. Hojiin namoota akkasii idileen namoota yookaan wantoota ceephaa waan ta'eef kana itti fakkaata. Gara deeman hundatti dogongora barbaaduu malee milkaa'ina hin barbaadan. Namoota akkanaa maatii yookaan waajjira kamiyyuu keessatti argachuu ni dandeessa. Namoonni kunniin rakkoolee isaan mudate hundaaf addunyaa kana guutuu ceepha'u. Sababa kanarraan kan ka'e haamilee mataa isaaniis haamilee namoota biroos ni busheessu. Kana jechuun namoonni kun jireenya isaanii keessatti wanta badaa ta'e irratti xiyyeeffatu malee wanta gaarii ta'e irratti hin xiyyeeffatan jechuudha. Wayita rakkoon isaan mudatu qofaa isaanii ta'uun waa'ee rakkichaa yeroo dheeraadhaaf yaadu. Sababa kanarraan kan ka'e sigaaraa aarsuudhaan yookaan dhugaatii alkoolii dhuguudhaan of tasgabbeessuu yaalu. Garuu gochi isaanii kun ittumaa dhiphina isaanitti dabala malee miira gaarii akka qabaatan isaan hin taasisu. Yaaddoof dhiphinni isaanii kun namoota biroos ni jeeqa. Sababa kanarraan kan ka'e yaadaa fi ilaalcha isaanii kun naannoo isaan jiraatanitti babal'achuun wantoonni badoon qabatamaan akka uumaman godha. Roobarti Faaltaan bidiruu harkaan oofamtu tolchee ture. Bidiruu harkaan oofamtu kana yeroo jalqabaa fi laga Haadisaan irratti agarsiisaaf dhiyeesse. Namoota baay'ee bidiruu kana daawwachuuf lagicha bira turan keessaa namoonni muraasni namoota waan gaariin akka ta'u hin abdannee fi waan shakkuu baay'isan turan. Namoonni kunniin jalqaba wayita bidiruu harkaan oofamtu kana argan socho'uu yookaan deemuu akka hin dandeenye dubbatan. Garuu bidiruun utuu ijji isaanii ilaaluu deemuu eegalte. Erga bidiruttiin deemuu eegalte immoo dhaabbachuu hin dandeessu jedhanii shakkuu eegalan. Ilaalchi akkanaa nama ajaa'ibu. Eeyyee rakkina qofa hanqina qofa eegu hanqina qofa barbaadu namoonni akkasii. Namticha Adamoon jiraatu tokkotu ture. Namtichi kun saree ajaa'ibsiisaa tokko bitate. Sareen inni bitate kun bishaan irra deemuu danda'a. Namichis dandeettii saree isaatii kana hiriyoota isaatti agarsiisuu waan barbaadeef hiriyoota isaa waamee daakkiyyee adamsuuf gara haroo deeman. Wayita bakka haroo daakkiyyeen baay'attee daaktu ga'anis daakkiyyeewwan baay'ee xiyyaadhaan bishaan irratti erga ajjeesanii booda deemee akka fiduuf sareetti gadhiisan. Akkanumaan yeroo hunda wayita simbirroota bishaan irratti ajjeesan saree kanatu deemee fidaaf ture. Namtichi abbaan sarichaas hiriyoonni isaa dandeettii saree isaa kanarratti yaada akka kennan gaafate. Akkas jechuun hiriyaasaa tokko gaafate. Waa'ee saree koo kanaa waan dinqisiifatte qabdaa? jedhee gaafate. Hiriyaansaa sunis eeyyee wanti adda natti ta'e ni jira. Sareen kee bishaan daakuu hin danda'u jedhee deebiseef. Ilaalaa sareen bishaan irra deema. Sareen dandeettii bishaan irra fiiguu qaba. Namichi garuu daakkii dadhabuu saree sanaa itti mul'ate jechuudha. Kanaaf jireenya kee keessatti hanqina namaa qofa hin barbaadin. Milkaa'ina namaa keessatti hanqina namaa lakkaa'aa hin oolin. Waan badaa irratti hin xiyyeeffatin. Wantoota gaggaarii fi wantoota jijjiirama namootaaf fiduu danda'an irratti xiyyeeffadhu. Jireenya kee keessattis wantoota gaarii siif taate xiqqoon tokko yoo jiraatte ishii irratti xiyyeeffadhu. Gara fuulduraatti waan gaariin akka ta'u namoonni hin abdanne amaloota armaan gadiitiin beekamu. Wayita waan ceephaan dhaban gammachuun qaban. Eeyyee waan ceephaan waan irratti dubbatan waan irratti haasa'an hin qaban taanan gammachuun jireenya isaanii keessaa ni godaana. Wayita miirri gaariin isaanitti dhaga'amu miirri gaariin kun gara miira badaatti jijjiirama jedhanii waan sodaataniif miira gaariin isaanitti hin dhaga'amu. Kana jechuun wayita wanti isaan gammachiisu argamu wantichi gara badaatti jijjiiramuu danda'a jedhanii waan sodaataniif gammaduu hin danda'a. Jireenya isaanii ceephoo fi mormii irratti dabarsu. Nama faana wal mormaa oolu. Wantootuma sirrii ta'an sirrii miti. Wantootuma gaarii ta'an hanqina isaanii keessa barbaadaa oolu. Kanaaf ati nama akkamiiti? Nama waan gaarii jireenya isaa keessatti ta'eef tokko laalee waaqa galateeffachaa isa irratti xiyyeeffatee jiraatudha moo nama waan jireenya isaa keessatti isa mudate yookaan hanqinaa fi rakkinoota isaa lakkaa'ee abdii kutatee taa'udha? Ilaa adda baafadhu. Jireenya kee keessatti wanti gaariin wanti waaqni siif godhe tokko ni jira. Isa irratti xiyyeeffadhu. Waaqa galateeffadhuuti wantoota cimina kee ta'an irratti ija kee kaa'i. Ni milkoofta. Sadarkaa lammaffaan waan yaadde yookaan karoorfatte yeroodhuma sana hojjechuu amaleeffadhu. Egaa
amala gaarii yookaan ilaalcha gaarii qabaachuudhaaf gulantaa inni lammaffaan wanta karoorfanne yeroodhuma sanatti hojjechuu amaleeffachuudha. Galgala galgala ji'a jala rafaa, guyyaa aduu qaammachaa oolaa, waan tokko hojjechuuf yaadan oliif gadi kaataa, dhumarratti somaa utuun hojjetin du'e jedha Jeems Albaarii namoota akka kanaa yeroo qeequ. Jireenya keenya keessatti hojii har'a hojjechuu qabnu boru yookaan yeroo biraatti dabarsuun waan baramedha. Waan har'a hojjechuu qabnu yeroo biraatti dabarsuun gaabbii malee faayidaa tokkollee akka hin qabne jala mureen sitti hima. Waan har'a hojjechuu qabnu boritti dabarsuun ilaalcha badaa akka qabaannu nu godha. Hojii har'a hojjechuu qabnu tokko irra deddeebinee yeroo biraatti dabarsuun hojicha hojjechuu caalaa anniisaa keenya fixa. Hojii tokko hojjennee wayita xumurru keessi keenya waan gammaduuf hojii biraa hojjechuuf kaka'umsa horanna. Garuu hojii hin xumuramin keewwannee jirra taanaan waan yaaddoofnuuf anniisaan keenya ni dhuma. Utuun hojjetiin dadhabna jechuudha. Kanaaf jireenya keef ilaalcha gaarii horachuu ni barbaadda taanaan waan har'a hojjetamuu qabu har'uma hojjedhu malee yeroo biraatti hin dabarsin. Akkasi mee seenaa mucaa tokkoon sitti hima. Mucaa xiqqaan tokko wayita guddatu waan tokko akka hojjetu akka gammadus dubbata ture. Guddatee barnoota koolleejjii erga xumuree boodas gammadee akka jiraatu dubbata. Erga barnoota koolleejjii xumuree boodas gaafa hojii argatu akka gammadu karoorfata. Erga hojii argatee booda immoo gaafa fuudhu akka gammadu dubbata. Erga fuudhee booda gaafa ijoollee horee mana barumsaatti ergatu akka gammadu dubbata. Ijoollee isaa erga barsiifatee booda immoo gaafa sooroma ba'u nan gammada yookaan gaafan sooroma ba'uun gammadee jiraadha jechuudhaan dubbata. Namni kun gaafa sooroma ba'u maaltu isatti argama beektaa? Jireenya isaa isa fuulduraa fiigee akka deeme hubata. Namoonni tokko tokko wayita hojii har'a hojjechuu qaban yeroo biraatti dabarsan jecha baay'ee guddaa ta'e tokko sababa godhatu. Ittan yaada yookaan sirrittan xiinxala jechuudhaan hojii isaanii yeroo biraatti dabarsu. Garuu ji'a jaha boodas xiinxalaa yookaan itti yaadaa akka jiran dubbatu. Namoonni akkanaa dhukkuba xiinxaluu yookaan itti yaaduu jedhamuun kutannoo isaanii waan laamshessaniif gonkumaa milkaa'uu hin danda'an. Namoonni kaan immoo itti qophaa'an jira yookaan dura sirrittan qophaa'a jechuudhaan karoora isaanii yookaan waan yaadan yeroo biraatti dabarsu. Namoonni kunniin ji'a tokko boodas ji'a jaha boodas yoo gaafatte itti qophaa'an jira siin jedhu. Namoonni akkanaa dhukkuba hamaa qophii jedhamuun kutannoo isaanii waan laamshessaniif milkaa'uu hin danda'an. Jireenya kee ammaatti gammadii jiraadhu. Obbole, jireenyi keenya takkaanuu dabarraan deebisnee argachuu hin dandeenyu. Jireenya keenya keessatti carraan nuti waan tokkoof qabnu yeroo tokko qofa nuuf kennama. Jireenyi fuulduraa kan dhaloota egereeti. Yeroo kee ammaatti sirriitti fayyadami. Waan hojjechuu qabdu hojjedhu. Gammachuu feetu ammuma argachuuf carraaqi malee boriif hin kaa'atin. Garuu kana yoon siin jedhu jireenya kee egereef hin karoorfatin jechuu miti. Yeroo keenya ammaatti sirriitti fayyadamne jechuun jireenya keenya egereef sanyii gaarii facaafanne jechuudha. Kanan siin jechuu barbaade yeroo kee ammaa irratti sirriitti hojjedhu. Yeroo kee ammaa itti gammadii jiraadhu. Karoora kee amma baafadhu. Ammuma irratti hojjedhu siin jechuu barbaadeen. Jireenya keef ilaalcha gaarii horachuu ni barbaadda taanaan waan har'a hojjechuu qabdu har'uma hojjedhu xumuri malee hojii tokko eegaltee utuu hin xumurin kan biraan eegalin waan jalqabde xumuruma maleeffadhu. Jechoonni armaan gadii jechoota gadda yookaan gaabbii agarsiisanidha. Namoonni baay'een jechoota kana yeroo fayyadaman ni argina. Akkas faa jedhu ta'uu danda'a ture. Akkas gochuutu narra ture. Akkas gochuu nan danda'an ture. Utuun akkas godhee jira ta'e yookaan utuun akkas hojjedhee jira ta'e baay'ee natti tola. Utuu carraan dabalataa tokko naaf kenname ta'e nan milkaa'an ture. Kanaafi kan kana fakkaatan namoonni yeroo dubbatan ni dhageenya. Eeyyee wantoonni kun gaabbii malee homaa faayidaa yookaan bu'aa nuuf hin qaban. Waan har'a hojjechuu dandeessu gonkumaa boritti hin dabarsin. Kana goote taanaan ilaalcha gaarii horachuu ni dandeessa. Jireenya kee keessattis milkaa'uu ni dandeessa. Gulantaa sadaffaa irratti wantoota gaggaarii jireenya kee keessa jiran irratti xiyyeeffadhu. Wantoota gaggaarii jireenya kee keessa jiran lakkaa'i malee rakkoolee kee lakkaa'i. Milkaa'ina kee lakkaa'i malee kufaatii kee yookaan rakkoolee kee lakkaa'i. Namoonni sababa balaatiin iji isaanii jaame yookaan qaamni isaanii laamsha'e doolaara miiliyoonotaan lakkaa'amu horatan ni jiru. Garuu baay'een keenya iji keenya arguus qalbiin keenya waan hin agarreef waan qabnuyyuu arguu hin dandeenyu.
ija qabna, harka qabna, miila qabna. Waan waaqni nuu kenne utuu badee miiliyeenaan argachuu hin dandeenye baay'ee isaa qabna. Kanaaf wantoota qabnu lakkaa'uudhaan galateeffachuu ni dandeenya. Wantoota qabnu irratti xiyyeeffachuu ni dandeenya. Waan qabnus waan hin qabne nutti fakkaata. Namoonni akkanaa hojjechuu utuu hin eegalin kufu. Kun immoo baay'ee nama gaddisiisa. Kanaaf hanga waan hundumtuu siif mijatutti teesseen eeginii har'uma waan dandeessu hojjedhu. Waan har'a hojjechuu dandeessu boritti hin dabarsin. Milkaa'ina kee lakkaa'i malee rakkoolee kee hin lakkaa'in jechuun rakkoolee jireenya keessatti si mudataniif keerlasii ta'ii callisii dhiisi jechuu miti. Wantoota gaggaarii jireenya kee keessa jiran irratti xiyyeeffachuu jechuun keerlasii ta'uu miti. Keerlasummaan jireenya keef akka dantaa dhabdu si godha. Amala keerlasummaa qabda taanaan namoota waliin waliigaluu hin dandeessu. Wayita namoonni sitti haasa'anis ergaa yookaan dhaamsa haasaan isaanii of keessaa qabu sirriitti hubachuu hin dandeessu. Kanaaf keerlasii ta'i jechuu barbaadeen miti. Doktora tokkotu namoota araada dhugaatii alkoolii qaban akka barsiisuuf affeerame. Doktoriin kunis dhugaatiin alkoolii qaama namaa baay'ee akka hubu qabatamaan agarsiisuu waan barbaadeef kubbaayyaa lama dursee qopheeffate. Kubbaayyaa tokkotti bishaan naqee kubbaayyaa kan biraatti ammoo dhugaatii alkoolii naqe. Itti aansee kubbaayyaa bishaan qulqulluu itti naqame keessaa raammoo buuse. Raammoon kubbaayyaa bishaan qulqulluu qabu keessa buufame kunis bishaanicha daakee ol ba'e. Achii booda immoo kubbaayyaa dhugaatiin alkoolii itti naqame keessa raammoo buuse. Alkoolichis qaama raammichaa addaan kukkutee ajjeese. Doktoriin kun dhugaatiin alkoolii keessa keenya akkamiin akka hubu mirkaneessuuf jecha gocha kana namoota araada alkoolii qabanitti agarsiise. Doktorichi itti aansee waan argan kana irratti maal akka baratan namoota araada dhugaatii alkoolii qaban sana gaafate. Namichi gara duubatiin taa'aa ture tokkos yoo dhugaatii alkoolii dhugne raammoon garaa keenya keessa jiraachuu hin dandeessu jechuudha jedhee doktorichaaf deebise. Argite doktoriin kan inni barsiisuu barbaade akkamitti akka dhugaatiin alkoolii qaama keenya miidhudha. Namichi kan hubate garuu dhugaatiin alkoolii raammoo ajjeesuu akka danda'udha. Raammoo qaama keenya keessa jiru ajjeesuu akka danda'u hubate. Kanaaf namoonni keerlesii ta'an, namoonni milkaa'ina hin qabne wantoota rakkina uuman, wantoota rakkoo ta'an irratti xiyyeeffatu yookaan karaa rakkisaa ta'e hubatu. Ati garuu akkas hin godhin. Doktorichi dhugaatiin alkoolii qaama namaa baay'ee akka miidhu mirkaneessuuf malee dhugaatii alkoolii raammoo garaa keenya keessatti akka ajjeesu agarsiisuuf miti. Namichi garuu waan dhaga'uu barbaadu dhaga'e malee dhaamsa doktoriin dabarsuu barbaade sirriitti nu hubanne. Jireenya keenya keessatti yeroo baay'ee wayita namoonni nutti haasa'an waan dhaga'uudharraa nu dhageenya malee waan namoonni jedhan sirriitti nu hubanne. Kun immoo namoota waliin hariiroo gaarii akka hin qabaanne nu godha. Kunis kan maddu keerlasii ta'uurraati. Hayyee kabajamtoota hordoftoota koo kanarraa kanumaan goolamu sabiskiraayib gochuun dagatina. Kutaa lammaffaa akkamitti akka ilaalcha gaarii horatan kan jedhu yeroo itti aanu waliin baran. Galatoomaa.